إجا بلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشان روم كمال روب ودان مقالة أدامتي باء نوركسي جنام الرأو في الرأد أورجات الرّي أكمل سين في الرأد أورجات الرّي أما سيني من أنا مونداتو سيني جرا مشاهدو بل سجرا كسر من يدو دي إيروس أنت كابر دعائنو كذا سنين جنة guyyaa hedduudha kan roobutti jiru akkanumatti rakkataa jirra. Hundi manaa ejira meeshaa balleesse akkasuma osoo namni rafuu siree guutuu mana seenee sirreerra bahee akkasitti baay'ee nama rakkisaa mana walakkaa gaheera seenee namni ofirraa waraabu jira. Rabbi nu gadha. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Haadha Jaafar akkam nagaa fayya gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii wag nagaa taatanii wag nagaa jiraattanii الحمد لله يفهم سنرت تفجؤك يافي والله سبحان الله رومني مقالة أداما حالا هماتي حالا جباتي حالا ملي تأجرهم نكينا أول تأجر جدني وري أداما كيس جراتني سبحان الله تك يولا لو وانو ميسان نمرت دلقني ربين كفلاف جرا قرو أسكيستي نما miidhamu jira fakkeenyaaf jechaadha fakkeenyaaf adaamaa keessa namni amma akkanatti irraa mana jaaran kuni diigan kuni bakka ol seenu kan qabne jira jechaadha miskiinni wallahi laazim ka bakka ol seenu hin qabnetu achi keessa jira warri gugurdaan mana fooqii qabani homaan ta'ani jechaadha homaan ta'ani dura somaan ta'ani amma somaan ta'ani miskiinni akka kennaa hiyyeessi homata ka hin qabne mana lallaaftu darree keessa jiraatu akkanatti rakkataa jechaadha argitanii subhanallah isaan biyya guddisnaa jedhanii hojjettoota mana arabaa keessatti duudisii citee biyya arabaatti duudisii citee dalagattu jechaadha biyya arabaatti duudi citee midhamtee laal akkan taane hojjettee mana jaaratti adaamatti mee maal godhaa jiranii naannoo boolloo jettamu naannoo yani adaamama keessa hunduma isaatu subhanallah wallahi alazim hunduma isaatu diiganii fixan bakki isaan hambisan takkan jirtu bakka hunda diiganii fixan inde ijoollee asitti dhaabbatte wallahi dhaabbanni duuda kenna nukute miidhamne jaarranna namni lafatti jaaruun jiru namni xiqqoomu keessattuu ijoollee biyya arabaa jirtu yeroo baay'ee manni ka diigamu ijoollee biyya arabaati bar warbi yarabaa jiran kanarraa diigama warbi keessa osoo hin taane warbi yarabaa jiru kun akkamitti tasingeenne daa'imni ati dhaluu dandeettu si ergataa si xixaa si arrabsaa akkasitti waan hin taane taanii jaarranna jecha isaan hoo maal godhanii nurraa diigani biyya bareechuuf magaalaa turchuuf ishi haadii ganii rakkoon qabu osoo lafa kennanii fi kakaraan irra ba'e karatu irra ba'e kaan immoo magaalaa bareechuuf magaalaa haala kanaan jaaruuf akkana godhuuf jedhanii diigani subhanallah ishi haadii ganii osoo lafa wayii kennanii fi osoo waa bakka buusanii fi wallahi ijoollee meeqan maraate viidiyoo tokko argee garaatu naraafame wallahi warabbul kaaba garaatu naraafame mee viidiyoo kana laala akkami garaa nama raasanii garaan nama raafama garatu nama miidhama garatu yani onneen nama dhukkuba ati itti laffaatee jaartee bareeduma birri meeqatti fixxee humna kee bifa kee waa hunda kee itti fixxee jaartee asiin geetta isaan immoo dhufanii guyyamta katti boorataa fidanii sirraa bum godhanii diigan walla an fakkeenyaaf adaamatti manni kifiliin takkatti 3,000 kireeffamti biyya keessa teettee billaa 3,000 isaa fuuta je'atte isaa fuuta wanni garatti nyaatanuu dhabanii ji'a takkatti 3,000 baay'ee ulfaata wallahi maadri maaliif akka kana godhan garuu hin beeku osoo haadii gani ishi magaalaa bareechisuuf himi diigaa jiranii ka diigan kanarraa bar booda ka diiganillee ka irraa diigan kanallee homa itti hojjetan isaan waa itti hojjetanii waa itti hojjetanii garuu namarraa diigan kana lafa haga lafa isaasan ishi mana diiganii waan biraa dadhaban lafa kennanii fi abbaan sun tattaafatee xaaratee irratti ajaaratu silaa rabbitutti erge wallahi nama meeqa ka biyya ofiiti
bakka duraan itti bitate lafa kaartaa pilaanii qabdu gurguree ayyar kaartaa qabdi jedhanii kijibanii ayyar kaartaan jedhamu homaatu hin jiru Adaamaa keessa ayyar kaartaa qabaatu baatte isaa yoo barbaadan dhimma diigan wallaahi ani mucayyoon tokko subhanallah hiriyaatiyya biyya keenya mana qabdi lafsan gurgurattee kasanii olii bita jettee waan qabdu mulu itti fixattee Adaamaa bitatte caraqama ta'ee bitattee lafa akka mana kan bareedu irratti ijaaratte mana kan bareedu mana kamalee bareedu irratti ijaaratte maal si godharre hindi game jala walla mucoon suni maratte mulu huccuu gatte maratte waan qabdu hunda itti xumurtee geessitee alhamdulillah geessi jettee meeshaa asii ergattee osoo gariin kaargoo ergitee meeshaa ofii mulu itti galfattee osoo guyyaa takka ol seentee keessan bulin diigan subhanallah haga sargii godhanii keessan jiraadhu jettee dhiste ammallee himcoon takka hiriyaatiyya asumatti deettee ilmoo argattee alhamdulillah ilmoollee argadhee manallee jaaradhe sanuu itti jaartu malee jedhanii ol dhaabanii gadi dhaabanii akkanatti mootummaan namarraa warasaa lafa qullaa maali ta'a injaarin jedheen saadaa itti injaarinii anillee injaaru lafati yaratti atillee injaarin jedheen jaartu malee jedhanii ol dhaabanii gadi dhaabanii warri qabalee safarsanii irratti jaarte sanuu isin lama bitte an takkatti ma binne abbaan jaafii qabite lama bitte abbaan jaafillee gaaf dura ta nutti aantu san haa binnu jennaan amma ta nutti aantu san halluu diiman dhayan jedhan ani immoo abadan hin binnu jedheen wallahi hin binnu jedheen silaa lama kasaaru manna takkuma kasaaru ayyaami alhamdulillah yoo kasaares takkatti matana wayya garuu mucayyoon suni wallahi ta itti aantus bitadhu lafti bareedduudha maalodha jedhaniini bitatte irratti jaartu malee jedhaniin hatta kushiinaa kan bareedu si jaarsiisan booda in kireeffatta ammaaf calisi jaari jedhaniini dhakaan odoo an itti jaarte wallahi irraa fudhatanii dhiyoo tana daa'ima si waan aannan bituuf dhabinaan jette garaana nyaatte asii galte mana qaba jette waa hunda geeffadhe suuqitti banadha jettee galte suuqii maalti banattire waan keessa ol seente teettuu dhabdee hunoo shaara irratti baate ishi amma warra mana irraa jirganii alatti ba'e kana nama meeqatu miidhamaa jira amma Adaamaa keessatti roobna kanatti irratti roobaa kamana keessatu algarra nu ba'ee bishaan algarra warra qabeenya qabuyyuu warra mana keessatiyyuu algarra isaan ba'e ishi warra akka kennaa hoo biyya ambaatitti umrii ofii fixee mallaqa mallayni nuun hafne bifa kenna bifni kenna nuun hafne humni kenna nuun hafne hunda itti fixanne akira nurraa diigan wallahi ani mana yoo diigan ijoollee keessattuu ijoollee biyya ambaa dalaydee fuuraa ofii akkanatti xururranne finnabar fuuraa keenya xururranne wallahi garaa nama nyaata ammanni ijoollee biyya arabaatirraa jaalan diigani wallahi garaa nama nyaata baay'ee waa hundaafuu inshallah rabbi khayri haa godhu rabbiin rakkoo tanallee nurraa haa furu diigaa tanallee rabbi nurraa haa dhaabu jaanisa malee rabbi diigaa nutti hin fidini immoo biyya keessa ka jiru namni kenna namni fira kennallee jira fira kennallee jiraatu baatu namni iyyuu nama nagaatu keessa jira akkuma namni badaan jiru namni nagaa keessa jira badaan sun inuu homaan ta'u iyyuu kan nagaa kanatu miidhama rabbiin rooba kanallee rooba rahmataa rooba nama miine rooba sa'a nama waa hunda hin miine rabbiin nuuf haa godhu obboleewwan kiyyaa wallahi rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu rakkoo nutti akkanatti baay'atti sana rabbiin nurraa haa furu aboo ga'e wallahi rabbiin nurraa haa furu ani garaana nyaatti wallahi ijoolleen teenya asitti miidhamnee laffaanee anama wallahi lafa san irratti jaaranne dhiisne galee ittiin galle yaani alhamdulillah ala kulli haal maal gonanu carraa kenna ta'e bar carraa hojjettoota biyya ambaa ta'e wallahi